Oh, yeah. Oh, Start reading a line just so I can test his levels. Sagalee makkee teestii gochuufi. Okay, yeah. Let's do it. Maqaan kiyya Faayisaa Leellisaati. Yeroo darbe Riyootti meedaaliyaa birrii mo'adhe. Akkuma sarara dhumaa sanatti dhiyaadhetti harka koo mataa gubbaa godhee mormii koo agarsiiseera. Namoonni miiliyoona hedduu ta'an akka ilaalan nan beeka. Mormiin an agarsiisuun mormii uummanni Oromoo Itoophiyaa keessatti ji'oottan 10 agarsiisaa ture. Uummanni Oromoo mormiin isaanii ji'a Sadaasaa jalqabe. Yeroo sanatti mootummaan Itoophiyaa qotee bultoota Oromoo lafa isaaniirraa kaasee investorootaaf kennaa ture. Mormii kana deebii mootummaan Itoophiyaa kennaa ture namoota 1000 walitti lakkaa'aman ajjeesuu fi namoota 10,000 hedduu hidhuu ta'eera. Haalli Itoophiyaa keessa jiru hammaachaa dhufeera. Namoonni 1000 walitti lakkaa'aman mormiin agarsiisutti ajjeefamaniiru. Ajjechaa humni waraana Itoophiyaa uummata Oromoo fi ilmaan Itoophiyaa mara irraan gahaa jiru addunyaatti agarsiisuun barbaada. Kana booda Itoophiyaatti deebi'uu hin danda'u. Mootummaan yoon deebi'e akka rakkoon tokko narra hin geenye dubbateera. Garuu yoon deebi'e na ajjeesuu danda'a, na hidhuu danda'an. Kana booda immoo akkam biyya alaa kamuu hin deemne na godhuu danda'an. Amma Waashingten hin jira. Mootummaan Ameerikaa viizaa yeroodhaaf as na tursiisuu danda'u naa kenneera. Garuu haadha warraa koo ijoollee koo haadha koorraa addaan baheen jira. Akkuma uummata kiyyaa uummanni Ameerikaa nagaa jaallata. Kana malees faayidaa bilisummaa dimokiraasii mirga dhalaa ni beeka. Waan ani uummata Ameerikaa gaafadhu hariiroo mootummaan Ameerikaa mootummaa Itoophiyaa wajjin qabu wantoota kanarratti kan hundaa'e akka ta'uuf. Ameerikaan uummata Itoophiyaa rakkachaa jiru gargaaruu qabdi. Uummanni Itoophiyaa bilisummaaf walqixxummaaf nagaa barbaada. Ana atileetidha nama siyaasaa miti. Ana fiigichi jireenya kooti. Fiigicha koo ittan fufa. Sagalee uummata Oromoo fi uummata Itoophiyaa ta'ee dubbachuu koos ittan fufa. Amma uummanni Itoophiyaa dhugaasaa argatutti.